Yoo yana gani bara daga budaatu jirtu nama san naga fayya qabdu. Guyyo waro ba jirman anje. Dien kana media wasa kan TikTok di osan dabalame namni tofti xiinxaltoo siyaasaa ta'e namni tofti history seenaa sistema toftiin xiinxalaa tofti mal jireenya si barsiisaa tofti waan beekuuf waan hin beeku walitti qabee laaqan arge. Warri Itoophiyaa leellus hawaaya Itoophiyaa amma wayaa rongaadee bicaa qayyadhaniin tan keeyyatu kun hedduun isaa Oromoo Madagaskaarii dhuftee yoodhan arge. Madagaskariin tunin kontinentii Afrikaa keessatti Afrikaan mammalee gargalaan Indiyaa dhiyaate. Itoophiyaa irraa Finfinnee irraa haati Madagaskar dhaquuf yoo xiqqaatti kiiloomeetira 3,200 ol deemtaa jechuudha. Biyyoota hedduu jidduu tan jira. Biyyoota East Afrikaa kun Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa dabalatee biyyoota hedduu jira. Oromoon labsuun haatee Finfinnee dabalatee Itoophiyaa guutuu waraanaan dhuunfattee jedha. Loon oofa dhufte. Madagaskariin tun ammoo odol gubbaa jiraata laf galaanaan marfamti. Angaafiin tiyyaa Oromoon gaafa achi kaatee godaantee dhufte kana galaan sun akkamiin taakkiti? Markabaan taakkiti moo xiyyuuraan taakkiti moo markabaan taakkiti akka nuun hin jedhu loon baay'ee qabdi loon kun dhufte Oromoon. Xiyyuuraan taakkiti akka hin jedhu xiyyuuri gaafas hin jiru. Warri Itoophiyaas waan kan laalee dhufu.